Magaalaa Adaamaatti waajjirri poolisii aanaa caffee meeshaalee shiishaa opereeshinii fi sakatta'iinsaan to'ate gubee dhabamsiise. Manneen shiishaa seerummaa adda addaa babal'isan 11 eeroo hawaasarraa nu qaqqabeen adda baasuun hordoffii gaggeessaa turreen meeshaalee shiishaa 3200 to'annoo jala oolchineera jedhan ajajaan poolisii aanaa caffee Inspektar Addisuu Tafari. Manni shiishaa keessatti xuuxamu kana mana 5 cubsiisnee jira. Mana 5 cubsiisne kana immoo erga kana keessa galle mana jaga dafte kan ammoo amma dadhabsiisnee jirra. Namni gaafa kisaaraa hojjetu manicha gadhiisee hin ba'a jechuudha. Tokko oopshinii kanaan itti deemne mana jaha hafte kan ammoo kurmaana arfaffaa kana keessatti ji'a 3 hafte kana keessatti duguugne keessaa baana abdii jedhuu fi muuxannoo qabnu irraa kaanee akkasitti abdii qabna. Haala sakattii gaggeessineen iddoowwan kanneen irraa ka'uun yakkoonni saamichaa fi walitti bu'iinsa raawwatamaa turuu ibsanii namoota dhimmichaan wal qabatan yeroo adda addaatti to'achuun rakkicha keessaa akka bahan tolfamuu eeran. Qodaan shiishaa kun yeroo xuuxamu namatti xuuxa. Namni yeroo xuuxu qodaa shiishaa qofa buffuuneen baanu. Namoota kanas dhiiras dubartiis achi keessatti arganne naannoo nama gara 800 ta'u reeshoo barana qabanne kana keessatti dhiiras dubartii walitti hidhaanii nama gara 800 ta'u qabnee sadarkaa waajjira poolisiitti ogeessa yaalaa siyaamnee yerootti hubannoo akka isaan argatan sadarkaa poolisiittis miidhaan inni fidu maal akka inni ta'e namoota kana hubachiisuudhaan akka isaan deebi'anii xuuxuu hin dandeenye gochaa turreerraa jechuudha. Kana itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Taaddasa Mokonnin gama isaaniitiin aanichatti hirmaannaa hawaasaa sochii caasaa nageenyaan dabaallee yakkoonni akka salphatanii fi dhimmoonni yaaddoo nageenyaa ta'an akka dhabamsiifaman hojjetamaa jira jedhan. To'annaan hojii alseerummaa meeshaalee shiishaa sammuu namaa adochaniin wal qabatee raawwatame kunis bu'aa qindoominaa akka ta'e kaasaniiru. Tokko bu'aan isaa kama amma argaa jirtan kana. Inni lammaffaan hawaasni nagaan bobba'ee galaadha. Akka aanaa keenyatti akka aanaa caffeetti hawaasni keenya karaa nagaatiin bobba'ee kan galaa jiru ta'uu isaati. Kun maaliidhaan dhufee walitti dhufeenya hawaasaa fi caasaa nageenyaa qindoomina inni qabuun kan argamu kun. Bu'aan irraa agarres bu'aan nageenyaa amma dhufee nagaan tasgabbiin jira jennee dubbachaa jirrus walitti dhufeenya uummanni fi hawaasni fi caasaa nageenyaa waliin qabuun kan dhufe. Bulchaan aanaa caffee obbo Fayyisaa Badhaadhaa manneen shiishaa faana deeman mul'atanitti lammiileen hojii malee iddoo tokkotti dabarsuu fi sammuun hadoodu akkasumas yakkoota adda addaaf kaka'uun dhufa waan ta'eef rakkooleen kunniin hin uumamin dura hojii hambisuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jedhan. Namni yeroo isaa gubee yeroo isaa achitti dabarsaa jira jechuudha. Gocha badaa kanarratti dhiibbaan hojii biraa silaa kan hojjechuu qabu dhimma kanatti galee gocha badaa kanatti galee namni hojii kana hojjechaa jira. Hojii kana akka hin hojjenneef ammoo sirriitti gorsuun barbaachisaadha jechuudha. Dhiibbaan inni fidu dinagdee irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Hawaasummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Istiil isaa miti dargaggeessi keenya gocha kanarraa namoonni gocha kanatti hirmaatanii osoo hojii biraa uummatanii hojjetanii dinagdeen biyya kanaa guddachuu danda'a jechuudha. Iddoowwan rakkichaaf galtee ta'an adda baasuun tarkaanfii fudhatameen meeshaalee shiishaa to'ataman dhabamsiisuun hawaasni akka irraa baratu taasifamee himan. Namoota yaada kanattis galuu fi yaada qaban namoota immoo yaada kana gocha kana keessas jiran mariisisnee akka isaan tooratti deebi'an taasisuun danda'amee jira. Dhiibbaa guddaa fida. Dhiibbaa guddaa inni fidu kanarraa immoo hawaasni keenya barachuu danda'uu qaba jechuudha. Akka hawaasni baratuuf har'a kan akkanatti tarkaanfiin kun irratti fudhatamee gubiinsi geggeeffame. Kanaaf hojiin guddaan asitti hojjetamee jira waan jedhu kaasuun barbaada galatooma. Hawaasa keessaa kanneen dubbifne yaada kennaniin duraan dursee qaamni nageenyaa waan kana sakatta'ee akka gubatu kanaaf ga'e galata galchuufii barbaada. Yaa galatoomanii wanti garuu waa seexanaati waa sammuu namaa hadoochu waan bakka bakkatti kan nageenyu namni kana aarsu kan abbaa ajjeesu kan haadha manaa ajjeesu kan haadha ofii ajjeesu mara baay'ata. Kan sammuu ofii gara saamichaa ittiin deemu waan godhu kan hin beekamu. Kanaaf kana waan gaarii godha waan ta'eef nutillee akka manguddoo akka abbaa gadaatti uummata gorsinee waan kanarraa akka of deebisan qaama nageenyaa cinaa akka dhaabbatan waan kun waan badaa waan sammuu namaa hadoochu namni waan godhe namni kana xuute waan godhu waan hin beekneef kana namni marri kana beekee waan kanarraa akka baraaru obbichaa moti walillee eeruu walii kennee
Wana kana dhaabsuu irratti akka hirmaatu ja'a kanadha.